eenyu lafetoo ruuhiitoo eenyu itti amta Yesuusis akkasuma haadha isaa yaama bar yaa haadhatoo akkam jirta nagaya naa qabda godha Maariyaam illee Yesuus ergarte yaa waaqa koo eenyu kon jettu yaa ilma koo Yesuus koo goobazii koo naa baradhu naa nyaadhu hin guddifte nyaatte kana guddifte Yesuus Kiristoos uumaa isaa abbaa yeroo jennu uumaa waa hundaa jechuudha abbaa yeroo jennu waaqayyo abbaa yeroo jennu uumaa waa hundaa jechuudha abbaan mana kanaa ana walii galee mana kanaan hin dhalchine mana kiyya abbaa dhuunfaa jechuudha mana kiyya Yesuusis waaqayyo sana gorke yaa waaqayyo koo ma jedha yaa abbaa koo uumaa kiyya jedha Maariyaamii fi waaqayyo abbaan yoo argan abbaa manaa fi haadha manaa waliin jedhani no uumaa isiiti akkuma ilma isii kenneef kanaaf rabbi si alaafisu ni baratta eenyu abbaa mana kanaa eenyu ibsa hordofi garee islaamummaatti baratan keessa baradda waa siidhaa masirratti warra si deeggaru hedduu argatta maybe abbaa gartee manaa seenaatii fi seenaalleen akka tasaa namni wal loluu mala waan hin taane siin jechuu mala islaamaa si arrabsee miti namaa si arrabsa malee walii galee namni wal lola والله إسلام أنا ربسن جرين أما نيون سير ربسه أستاذ بيجلفار رجلو إسلام ما سير ربسني قرآن ما كسير ربس أنا سير ربسه ماله جول إسلام رسر الدولو ماله قافة برتة رفته واي إسلام يتللبدو ورسيستو أتكالي ساب موازرة وجا كنا إسلام ويته أسنجرا نوت إسلام مرة على الناس إنجت نمن سنفارسو روباية سيسن فارسو سيس فارسا سيس الربسا سيس إب وانا أدى أنا مقول كناف جبادو برتشو كيدر كما arra islaamummaa seente alhamdulillah arruma islaamummaa hundan barattu deemsa keessa waa baratta namni gaafa dhalatus afaan oromoon beektu gaafa dhalattu haadhaaf abbaa keetirraa baratti guyyaa keessaa baratti uffata kana gaafa dhalattu uffata bareedaa kana ofirraan qabdu qulla dhalate namni guyyaa keessaa sitti uffisan walii gallee rabbiin gartee waa hunda sii laafisa barumsaarra mana barumsaa seenee boru guyyaa ibbaati namni kottaa jedhee naman yaamu arruma namni heerume boru daa'iman gartee daa'iman argatee hin dhalu daa'ima ji'a sagalitti ji'a torba saddeetitti argata malee arruma gartee fuudhee sargii fuudhee arruma waliin bulanii ganama ilmaan argadhee hin jirtu kuni waan achi dura yoo qabaatan malee hin jiru dalagattu malee birriinis hin dhuftu hattu malee birriinis hin dhuftu ka waaqayyoon birrii lafarraa hin gadi hin buusu kanaaf jabaadhu baradhu maatii keetitti taloo oolii haadhaaf abbaa kee gargaari amantii fadhanaa qabaatanii maatiin teessanuma artee itti himtee islaama ani gartee Yesuusin hin ganne waaqay Yesuus waaqessan furadhe nabiyyoota raajootatti rabbiin ergatetti Muhammadittis amanee waaqa tokko barsiisa Yesuusis Musees Abrahaamis hunda itti amanta hin filattu keessa hunda isaanitti amanuun dirqama keeti rabbi si alaafisu jabaadhu ammarraa kaatee qaama kee dhiqattee qulqulleeffattee akka itti sagadan seenaan waan beektu si barsiifti kaan nuus si barsiisa kan achoolii nama biraas si barsiisa hanga jirtu akkanatti jiraata jabaadhu akkuma garee shaadaa dhufte kanatti yoo abbaa manaatis qabaattee abbaa manaa kee hin gorsita gartee islaamummaa yoo fudhatees waan ni jedhe akkasitti waliin jiraattanii yoo hin jiraannes gartee rabbi isiniif haa laaffisu rabbi si haa godhuuti akkasumatti isinirraa xumurre waan takka nutti hin naasawina ani fitadhe ulii kanumaan isin jira nagaatti bula rabbi rahmata isinii godhu akkasi waa hunda bakka biraatti taasawan fincaanuu iddoo qaba jedhan waa hunda nutti hin naasawina jedhan isin social miidiyaan ton waa hunda nutti hin himina waan jedhe gaafa sargiisiitis ana kan nikaa godhu abbaan kee jiraate abbaa kee dubbisnee kabajaadhaaf akkasin nama kanna namni fuudhaaf heerumarraa ni boola bantoo maal siin jedha namni beekta islaamummaa gaafa islaamummaa dhiiraa jecha fudhattee dhiira barbaada viidiyoo adda addaa asirratti dalagan namni dhiiran barbaanne hin jiru ta dhiira barbaadda siin jettu san ofiifuu dhiira barbaaddeef jalaa qabdi walii gallee birrii barbaadaa dhufte siin jedhan namni birrii barbaadaaf biyya arabaadheen amantiinii fi fuudhaaf heerumni walitti ati birrii argachuuf fayyaa qabaachuu qabda dalagachuudhaaf deemtee miila qaama kee guutuu fayyaa guutuu qabaannaan shamara ta'uudhaaf dhiira argachuun hanqasuma ulaagaan ati shamaruma ta'u walii gallee hanqasuma shamara kee ta'u hanqasuma si barbaachisa akkanumaan si jedha jabaadhu jiruu bareedduu lakkoofsa kee ibsaadhaaf ergi seenaatis ibsaadhaaf erga barsiisa garee keessatti akkatti salaattu waa hundaa gootu dhiqadhu qulqulleeffadhu akkatti sagadan si barsanii kaan garee keessa baratta halkan gaarii rabbi isiniif haa godhu jiruu bareedduu jiraadhu hin badini dalagadhu waliin jiraadha warra bultii mana kanaatis seenaas bultii teetis rabbi si haa tolchu gartee bultii diigamtu qilleensumarra namni walitti dhufee akkuma tiktookii nama jalaa gubatutti bultii gubattu bara kana bultiin ni gubatti bar
Kana rabbi sinirraa qabu. Gartee jabaadha. Commenti waan hamtu walirraa garta abbaa mana kee gorfadhu. Haadha mana kee waan hamtu irraa argita gorfadhu. Akkanatti waliin jiraata. Gartee malee namni waahuma hundarratti gartee abaluu akkana bultiin akka ollaatti ittiin bulan ammas. Fuudhaaf heerumni akka abaluutis hin ta'u. Akkuma dandeettii keetii deemta. Miilaan qaba jettee bakka hundaan ceewwatee hin caccabta. Miila bakka ejjatanii jira. Qoree ofirraa eegaa dhagaa akka ittiin buune ofirraa eegaa akkana deeman. Sooshaal miidiyaa kanarraa yeroo jiraattu akka bosonaati. Leenca, adurree, bineensa, qoree waan adda addaa keessa jira. Akkana deemu. Sagaluma sirraa fuudhee maqaa si balleessu jira. Viidiyoo suuraa sirraa fuudhee si balleessu jira. Ati viidiyoo san argitee maraata. Namni maraataan hin dhalatu. Dubartiin maraataa hin dhaltu. Sooshaal miidiyaa fi addunyaarra maraata malee. Garii jaalalaan maraachee, garii barumsaan maraachee, garii hojii maadaamii maraachee, gariin jaalallee lubbuuyya kanaan maraachee. Akkanatti jiraata. Olii gallee. Siddufamma maal jedha abboo isiin tun tiyyuma abu mu'az rabbi jedhiiti caaltuu tanaan akkanni jedha bara maal sii kanna birrii qabda beekumsa qabda jabaadhaati kabaja qabda amantii beeyta kana ulaagaa namni laallachuudha dhiiruma jedhanii kan miila lamaan deemu dubartuma jedhanii kan miila lamaan deemtu hin fuudhan gartee birrii namarraa nyaatee nama gallakkisa meeqaan nu bira booyaa jira wallahi meeqaan booyaa jira. Kanaaf kan hunda bakka haasa walii ganaan haasawee waan hunda bakka biraatti walii himan iccitii hunda inshallah kanuma jabaadhaan isinin jedha halkan gaarii isiniif haa ta'u nun dagatinaa atis tiktookii fayoo qabaattes follow godhii nu bira koottuu hordofii bakka barumsa yoo daqiiqaa 5 illee taate guyyaa nu jala oolii garee zuumii keessatti isin baratta yoo akkas taate malee kan biraa dhufe Yesuus si jaallata sin jedhee kunis dhufa kaanis Muhammad si barbaada sin jedha ati amantii osoo hin qabaanne waaqeffataan dhufte amantii isa duraatti taatee akkas kunoo dhufe laal Yesuus na jalaan qabsiiste shaada akkana roobiraanis dhufe si fudhachuuf innis si barbaada Yesuus go akkami Yesuus hin gantee deemta sin jedhati jireenyi dhugaanis karaa Yesuus malee hin jiru sin jedha nama mani baru ustaas qabsiisaa jira eessatti roobiraan hin fiigaa dhufe Roberaan ati nagaan sifatoo isaa dhufte caaltuudha maqaan isii maqaan kana achi maqaa biraarraan fudhatinu maqaan kana caalu hin jiru maatiin tee bilaashe siin baafne armeen tante gaafadhu maqaa kana eenyu naa baasee akkamiin naa baastanii jedhini maatii tee gaafadhu jaba hin geeddareen maqaa biraa yoo si baasan amma sumeeyyaa sin jedhan araba taate sin jette armeen tee dhufte araba taate intalti biyya arabaa dheeyteeti baasa ooraa fi maqaa siitis geeddarattee dhufte sin jette amantiillee sadii maqaa keetii taasii taa'u. Makan ini terlalu, abet. Kenapa? Nabi Seenana shaadana jalaa qabsiiste. Qabsiiste. Bakka ati jirre bar waa'ee durraa wadda. Agisin seera feenti samalee. Galatoo inshallah. Cufachuu dandeessa viidiyoo cufadhu inshallah. Cufadhaa akkasii. Seenaa. Seenaan. Jabaadha akkasii wal jabeessaa waliin jiraadha. Olin lakkoofsa keessa naanaafis ergaa kan isheetis akkasitti ibsaafis ergaa garuu qabdanii inshallah. Roberaan hojjaa isaa immoo bakka ati fixadhee maal goon. Warri westi kun waliin haasawee stop. Do not enter rail line Johnson. Stop sign fudhate dhaabbattee gamanaa fi gama laaltee then you go ahead. Lucky ustaz easy. Amarri bana dhawaa irta bare ijoolleen jala guurtee fitte bar. Akka no shaada qabsiisurra caala akka biyyatti itti dhaguranii ajjeesurra. Tokko kanaan jedhe ijoollee biyya arabaa hunda fixxee naan jedhe aboo mana hidhaa seenuu fi karaa irratti gartee du'urra kan du'umatiyya tanumarra hoyyaan jedheen. TikTokin kiyyoo maal teessa? Aduun diinaan. Eessa baddee durte? Ati deemnaan bar waa'ee shaadaa dhiisnee iyyuu wangeela lallabachaa turre amma immoo isaa dhufte tar. Ani hin beeku akkanumatti rabbiin waliin na fide uummata kanaanii dhiiseetiin ijoolleeti yaa hojii hawus godhaa ture dadhabe. Nagami, how you been? No complaint, brother. Thank my Lord. Thank you. Get everything I need. Jadi toko dah bete gurachi. Don't worry nanje men nige. How much you have money nanje wait not do. What do you mean nanje? Very bad. You Jannan? No, I'm talking account ke saya kau Jannan. Somehow nanje. Atau nothing nanje. I only have something in my belly nanje. That's it.
It's been broke, eh? Ida la gabar. Ummani biyya kana gurraachi they don't care. Paid harkannaan guyyaa harkate. Inni akka laal gammachuun isaa guyyaa that's it. I just enjoy like a monkey. I work like a donkey. Monday through Friday. See, Abu Mas, Gava Shada used to, but you smile so much, your face changed and it's excited. I can see. It's a big deal to me, so I don't know. Namni tokko gomsa. Echuna amma echuna namni tokko akkasuma bara Kiristaanis numa gammada. Yoo namni gartee Yesuus gooftaa ilma waaqa akkana jedhamu fudhate namoota numa gammada. Haleelu hin gammada namoota. Ani amma gaafa Shaadaa si qabsiisu an addunyaa maal taate. Akkeeffamoo ani faranjii ta'uun ooluuf wallee kun gaafate. Gaafaan si qabsiisa. Amma sagantaa guddaa tokko qabannee ustaad Abu Mas. Abet. Sa'aatii lamaffaa fi sagantaa qabannee anaafate walirraa dhukkee kaasneetu isa booddee abbaan tokko Shaadaa wal qabsiisa. Akkasuma wayyaa barsila namni adda deemu barfirra. Akkas wayyami. One way either win or lose ma bara addunyaan kun akkasuma qaamuma tokko injifachuu qaba qaamni lachuu wal waan ta'uu qabu. Bakka kanuma bara. Yaa. Kanaaf loojikii na fidannaan anuma kana fudhatteeti naan deemnaan maali atak jireenyi si bira jiraannaan Alberto masih bira dhufu waldaa tokko wajjin deemna. Waldaa tokko deemna bara yaani. Asiyaadhaaf si guyyaa tokko Shaadaa qabsiisaa yookiin guyyaa tokko Shaadaa na qabsiistanii malee akkasii adda baana gaaf tokko. Lallabachaa jirtaati. Mute of goote. I can't hear you. Haala fi amala gaarii qabaannaan namni walumaa gala. Arrabsoon qabdu. It depend nama wal lamaan wal injifachuu wal rukutuu attack wal godhuuf deema most of them. Baaboo maal rakkise sanaaf. So namni lallabata ati you just tell me if I like it or not. Anarratti bara anat it's up to me. Artee fudhachuu dhabuun ati yaada kan kee faalessu okay akkana amantaa andres barumsa tokko deemetoo namni tokko A+ harkata tokko B tokko C professional tokko irraa baratee miti. Why sammuu isaatiitti akka itti fayyadame waaqayyoon kanneefi waan GPA marreesaa kan hanqette waan maal jettan gigabaayidii itti kana itti fayyadame kan waaqayyoo kanneef. So akka xiyyaa yaadi tokko kilaasumatti ta'e keessa doktoraaf deema tokko narsii tokko injiinara tokko gartee maarkeetingii kana deemami. Oligalle waan takko waliin fudhachaa maatii takkaraa namni dhufee tokko gurraacha tokko adii tokko dheeraa tokko gabaabaa tokko injiinara tokko maalta harmee takkaraa dhufee laga tokkorraa waraabame. So asirratti namni arrabsoo maaliif Nabi Muhammad attaa godhu Yesuus attaa godhu maaltu waliin jarri kun lachuu they are not belong to Oromo over from somewhere. They are not Oromo. They are not gurraacha. Ganda kaani they are Middle East Asian achi bar ganda sani. So itti amantee miti suuta wal barsiisuun jirana akkanaa naman gaafa dhufee ati waan itti amanu kan attack goote anis siifi kaanis attack godha jechuudha namni akkana